Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Dubbiin jajjabaa duula jibbiinsaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irratti dhiyeenya kana banamee jira. Sababni duulli jibbiinsaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irratti banameef maali? Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa maal dubbate? Wanni inni dubbate warroota duula jibbiinsaa Raayyaa Abbaa Mancaa irratti banan hin galchamoo hin galu? Akkasuma jarri duula jibbiinsaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irratti banan eenyufa hammam isaan? Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warroonni tokko ni beekna jedhanii gara fuula feesbuukii kanaan wantoota tokko barreessaa jiranii garuu beekumsi isaanii hamma firii xeefiillee mataa isaanii keessa hin jirtu. Duula jibbiinsaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irratti bananii jiru. Balaa dhiyeenya kana Ameerikaa keessatti mudatiin balaa ibiddaatiin jechuudha. Mee waa'ee Ameerikaa irratti uummanni keenya kan qeequs kan deeggarus hammam beekee deeggaraa hammam beekee qeeqaa kan jedhu waa'ee Ameerikaa irratti waan tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya. Namni biyya keenya Ameerikaa faarsus yoo qeequs bu'uura qabatamaa irra yeroo dhaabbatu hedduu hin mul'atu. Ameerikaan amantaa hin qabdu, filas dhaabbataa hin qabdu, dantaa hin sharafne garuu qabdi. Eenyummas taatu kasaraa isaa hammam yoo ta'e dantaa ishee san xuxxataanaan ustee hin teettu. Ameerikaa keessatti rakkoolee hedduutu jira. Kan mana hin qabne hedduudha. Barumsi ishees qaalidha. Tajaajilli fayyaa qaalidha. Manni jireenyaa qaalidha. Fakkeenyaaf barataan tokko baradhee digdeedhaan eebbifama yoo jedhe maallaqa mootummaa irraa liqeeffachuu qaba. Yoo carraa iskoolaarshipii argate malee gaaf eebbifamu bara dheeraa liqii kana ofirraa kaffaluudhaaf dhama'aa jiraata. Namni tokko mana yaalaa dhaqee tajaajila xinnoo ishee yoo argate borumtaa idaa guddaa manatti itti ergu. Mallaqni yeroo tokkotti deeggarsa waraanaatiif isheen gootu garuu osoo uummata Ameerikaa guutuudhaaf hiramee guyyaa tokkotti uummaticha gara abbaa qabeenyaatti ceessa. Garuu akkuma namuu argu gurra ittiin uummata ishee dhageeffattuyyuu hin qabdu. Baroota afran Joo Baayiden biyya bulche uummata biyyaaf ajandaa biyya keessaa dhiisee waraana Raashiyaa fi Yuukireenii akkasumas finxaalessummaaf Israa'el jidduu deemaa turanitti mallaqa yeroo fi humna ishee qisaasessitee waraana kanaanis lubbuu hedduun qabeenya hedduun manca'ee jira. Ummatichis kan nufe Joo Baayiden aangoorraa ari'e. Ameerikaan dantaa isheetiif jecha gaaga'ama kasaaraa isheen uumte lakkaa'amee hin dhumu. Kun hamii osoo hin taane waanuma oofamaa jirudha. Ragaa qabatamaa qaba. Ameerikaan diigumsa biyya Afgaanistaan irraa eegalee hanga Suudaanitti harka keessaa qabdi. Sababni bu'uura haqa hin qabne Iraaq digde. Dhumaatiin haadholee daa'immanii fi jaarsolee Filisxeen keessaas harka qabdi. Gaafa lolli haa dhaabbatu jedhan UN dhaabbanni idil addunyaa hedduun kadhatan kophaa ishee waraanni dhaabbatu hin qabu jettee mormite. Kanaan immoo eenyumaa dura isheen mormaa jirtu lammiileen Ameerikaa ummaticha maqaa keenya biyya ormaa hin digan ummata qulqulluu hin ajjeesinaa jedhee hiriira bahee mormaniiru. Mormii dargaggeeyyiin yuunivarsiitii baratan kaampaasii cufanii mormaniiru. Kana addunyaatu arge. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa amma Ameerikaa qeequufis deeggaruufis qophii keenya irraa akka waa hubattan abdii qaba. Hangana yoo jennee gara dubbii keenya jalqabaatti deebina. Dubbiin keenya jalqabaa duula jibbiinsaa Ustaaza keenya Ustaaz Raayyaa irratti banameedha. Jibbiinsi sababni irratti banameef sababa balaa ibidda Los Angeles irratti ka'edha. Akkuma dubbii keenya duraa irratti Ameerikaan amantaa hin qabdu. Garuu dantaa hin sharafamne qabdi. Faayidaa isheetiif jettee waan barbaadde ni gooti. Waraana uummata Gaazaa irratti Israa'el bante Ameerikaan akka dudduubaa jirtu eenyuyyuu ni beeka. Gaazaa keessatti daa'imman jaarsoleen hedduun dhumanii jiru. Akkasumas namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii jiru. Uummanni sun badii qabaatanii osoo hin taane sababa Islaamaa ta'aniif qofa. Ameerikaan humna qaba jettee uummata Gaazaa gubdee jirti. Rabbiinis humna sirra qaba jedhee ishee gubee jira. Kanumarraa ka'uun Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa akkas jechuun du'aa kadhatan. Yaa Rab gooftaa Gaazaa fi Kaalifoorniyaa ol fakkeessite jabinni keeti. Wanni hin cabne wanni hin damne Rabbiin qofa. Oluttaaltus gaduttaaltus lallabdus hasaastus warri jabaa of se'uu maraafuu jabaa inni hin beeynetu jira. Los Angeles waraana Rabbiitiin gubattee jirti. Waanuma facaasan haammatu mitiiree kana kan jedhe anaa miti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaattuu gara fuula feesbuukii isaatiin barreesse. Akkas jechuun immoo mirga isaati. Namoonni yeroo Gaazaan akkasitti gubattu hin dubbanne amma Raayyaan dubbii tana dubbateef duula jibbiinsaa irratti labsan. Isaan namoota qubaan lakkaa'aman isaan keessaa kaffaalu tufaa nama tokko. Dhugaa dubbachuudhaaf isaan jibbiinsa Raayyaa qabaatanii osoo hin taane jibbiinsa amantaa Islaamaa waan qabaniif. Raayyaa jechuun qabsaa mirga dhala namaati. Abbaa rakkataa hundaati. Barsiisaa jabaa diinii Islaamaati. Jarri amma booyaa jiran kun jibbiinsa Raayyaa qabaatanii osoo hin taane warri amantaa Islaamaa argaa hin feenedha. Jaalattus jibbitus Islaamummaan ibsituu addunyaa kanaati. Namni Islaama tuqee fi jibbi addunyaattis ta'e akiraatti ni adaba. Warroonni beekumsi hamma firee xaafii sammuu isaanii keessa hin jirre Raayyaa qeequs tuqus hin danda'an. Tan jibbanitu nama jibba jedha Oromoon. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qophii keenya guyyaadhaa kan maangolabnee jirra.
qophii keenya biraatiin nama walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa yaada keessan gara kommentiitiin nu kenna.